أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله كوني برنوتا كينيا كتاب توحيداتي وقلنا بابا أفرتمي لما باب قول الله تعالى بام كن بابا تفسير جتش ربي قلت حيكا جتش ربي قلت تنو دبتا جتش فلا تجعلوا لله أندادا يا ربي في قدنا شريكة وأنتم تعلمون وصف بيكتنو هالا اسم بيكتنوني شريكة ربي في قدنا جد وصف بيكتنو ربي في شريكة هنقدنا شريك ربي في قدنا شريك ربي في قدارا جتشو وصف بيكتنو آية ربي شريك هنقدنا مالي جناني أسرت فلا تجعلوا لله أندادا ربي شريك هنقدنا يروجدو مرموجرة عبادة كيستي شريك ربي هنقدنا يروجدو مال كيستي توحيد سدين كيستو عبادة كيستيس ربوبيما ألوهيما كيستيس أسماء في صفات كيستيس سيقالي kana hunda keessattuu rabbiif hin godhina andaadan shariika hin godhina haala beektanuun jechuu ammagaa qaala ibnu abbaas ni jedhe fil aaya waahee aayata hamma dubbannee kana keessatti yeroo dubbatu hiikaa aayata hammaa kana keessatti huwa shirku andaada ka jennu andaada jechuun huwa inni ashirku shirkiidha shirkiidha وهو الشرك شركي أخفى الرقطة كتا إجتشو أخفى الرقطة كنتا من دبيب النمل تراتينسا يوكا ديمسا متيرة على صفات أكا قرصا جتشو أكا قارتي أكا قرصا كجنو أكا haphii wahii jira dhakaan digalee dhakaa akkasii sawadaa gurraacha kan ta'e dhakaa qulqulluu yookaan dhakaa maal jedhaniin akka arabiffaatti sakratul malsaa ka jennu dhakaa qulqullaa'aa mucucaataa jechuu dhakaa battee kan ta'e wahii jira isa sanaanii safaatiin saudaa jedhan dhakaa akkasii saudaa gurraacha kan ta'e dhakaan sunuu sigalee yeroo irra deemtu mucucaataa waan ta'eef dhakaa inni kaan maal jedhaniin mucucaataa miti dhakaan inni kaan jira lama dhakaan inni kun mucucaataadha waa tokko ofirkaan qabu jechuudha waan silaa yeroo irra deemtu wahii sagalee wahii shokomsaa yookaan sokoksaa isa jedhan wahii agarsiisu wahii hin qabu akkasanatti dhokataadha shirkiin في ظلمة الليل متين سنو كنترت أكا قراجة أكسي سنرة في ظلمة الليل دكنا هالكني كيسة يقولي هالا أكسي تجي شركيني ديمس أكا متين قراتين أكا مجوجاتار أكا مجوجاتان سنو قراجة كنتي dukkana halkanii keessa dhakaa mucucaataa gurraacharra deemtu akkasiin dhokattu sanatti shirkiin haala sanitti akkas dhokattee nama seenti jechuudha. Tafsiira akkaan gadi bu'aa jechuudha. Wahuwa inni maali? An taquula ati jechuudha.
لوفيقا وهو أن تقول أتججو والله ربك ككد وحياتك جروكيتك ككد ججو والله ربك ككد وحياتك جروكيتك ككد ججو كوني ولما قبت شركي وسلامة تسكيستي أرقم جيتش كان كيست تقفان الحلف بغير الله نما رب تينين ككتو نما رب تينين ككتو مخلوقا ككتون حرام شرك أكبر شركي قد لما فان ربي وجه شركون والله وحياتك سيقلي سين ككده جرو كيتين اللي ككده جد ولتك انديسي يجتشو أما as keessatti kakuudhuma kana keessatti maali walitti qindeesse waa wiidhaa walitti qindeesse jechuudha. Wallaahi wa hayaatika rabbii fi jiruu keetiin kakadde walitti qindeesse rabbiinis walitti qindeesse ilma namaatiinis waan bira makluuqaanis kakate jechuudha. Inni lammaffaan immoo hoo as keessatti gaa shirkii guddaa moo shirkii xiqqaa ta'a adda baasuun barbaachisaa. Suni maaliin adda baasna? Yoo fakkeenyaaf namtichi kakatu kuni gaafa ka'ee namtichi kakatu kun wanni ittiin kakachuu jiru kun sadarkaadhuma rabbii jira guddina keessattis waan dhageessu yoo jedhee ka yaadu ta'e huwa shirkun akbarun mukhrijun min almilla shirkii guddaa islaaminaa irraa nama baasu tokko yoo immoo namtichi kun yoo akkas hin beekne wallaalumaan ka godhu ta'e hoo shirkun asghar shirkii xiqqaadha akkanatti adda baafamaa jechuudha. Kana garaagarummaan isaadha haala akkasitti beekuun barbaachisaadha jechuudha. Moo callinuma shirkii guddaadha yoo jenne rakkoo biraa ta'a jechuudha. Inni biraa eessarra jirra? Wataquulu ni jetta lawlaa kuleybatun haadha maal jettare wallaahi wahayaatiin jettuu وحياتي لمن ككتشون إنه من جرو جيتشو وتقول أمس نجت لولا كليبة هذا وصو سرين كون جراجو باتي لا أتانا اللصوص سلا حتى نتلفتيمتي كليبة جي وصو حد سريتين كون سريتي جرا كليب كجن نقوني سريتين كون سجد أنو جيتشو تكيسني وصو سرين كون جراجو باتي لا أتانا اللصوص سلا حتى نتلفتيمتي تيجلي silaa hattoonnitu dhufte kuni maali jennaani sababa dhiisee sababa dhiiseeti zaahiruma sana musabbab waan ittiin sababeeffamu jiru sana kenneef akkas jechuuni osoo sababa saree kanaatiin sababa taatee sareettiin kun osoo jiraachuu baate osoo jedhe malee osoo sareettiin kun jiraachuu baate yoo ka jennu taane shirkii ta'a jechuudha. ولولا البط في الدار أكثر صداكية وهي جراچوباته في الدار غندكيس لأتانا اللص سلا حتى نتلفته يجد بط كجن كوني شمبرو بط جرام وهي جرا بكمان إسامنا كيس جرو غافا حتى كيو سنته ni lallaba jedhan warri mana keessaa akkasitti dammaqanii siigalee akkasi. وقول الرجل أما ستي داكية كجن كوني داكية إسم بشان كيساتي في إني كون غرغرة إني كوني منا كيسا كان قد مراهي داكية رما جدما لكن أنا أرجم بيكو شمبير روكنا داكية رما جدشو إسامي وقول الرجل على كل حال داكية ستأو سري ستأو نما ستأو سمالز osoo namni kun jiraachuu baate waan akkanaa ta'e osoo kun ta'uu baate waan akkanaa yoo ka jennu taane shirkii xiqqaadha ta'a shirkiidha ta'a jechuu ayye وقول الرجل لصاحبه هايا بودنو امتى وقول الرجل جت قرباتي لصاحبه صاحب ساتين ما شاء الله وشئت ورب فدي وشئت وانا تفيت اللي جتون كنسي شركي maal ta'uudha qabare
ما شاء الله والرب فدي ثم شئت إيجانا أتفيت جيتشودا تعملي. وقول الرجل أمس جربات لولا الله وفلان وصو ربي في إبلو جراجو باتي رجالي وصو ربي في إبلو جراجو باتي انتهوا جتشو أسيرت ما تهود كبري لا تجعل فيها فلانا فلان كيسام قدينك وان جتو كان كيست معريف وهنداه كان هركاك أبو إنيو رب ما جتشو ممتو هذا كله ونهند ساتو به رب شرك شرك سيسولا رواه ابن ابي حاتم تو قباسي ججو ونهند ساتو شركي ججو shirkii xiqqaa jechuun akkaataa hamma addaa baafnetti jechuun kun hundi isaatu maali yoo dhuguma sanii wantichi kun haqiiqatti ka godhu ta'e shirkii guddaa jenne yoo immoo hin beekiniin kan godhu ta'e shirkii xiqqaadha ta'a jennee adda baasneerra. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حرف بغير الله نمني نما رب تهنين ككده فقد كفر كفر جرا أو أشرك تكا هو شركي وجته جرا رواه الترمذي تغباس وحسنه حديث كان حسن بريدة وصححه الحاكم حاكم حديث نكون قل كل أجل يجتو. وقال ابن مسعود نجد لأن أحلف أني ككتوت بالله رب كاذبا كجبيت رب ككتوت جد أحب إلي كما كيت الرجال لتما من أن أحلف أن ككتورة بغيره نما رب تهنين صادقا أقارب بدي نما مكان نما رب تهنيت أقارب بدي ككتوتو maqaa rabbiitiin sobee kakatuutu irra gaariidha jedhe. Maaliif jennaani maqaa rabbiitiin yoo sobdee kakatte diliidhuma sobaati. Soba ni sobdee miti kaffaartaa irraa baafta. Laakiin garuu nama biraatiin yoo kakattu taate hoo shirkii ta'a jechuudha. Garaagarummaan isaa maali? Kabaa'ira dhunuubii fi kufriidha jechuudha. Kabaa'ira dhunuub keessaa inni jabaan maali? Kufrii. Jarri lamaanuu fakkeenyaaf nama biraatiin kakachuunis sobuun wanjala gurguddaa. Laakiin wanjala gurguddaa ta'ee nama rabbiin ta'in immoo kakachuun hoo shirkiidha jechuudha. Bakka sanaan garaagarummaan isaa bakka kanaa jechuudha. آية وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا هنجلنا ما شاء الله والرب فده وشاء فلان وانا بلس لي فده جتني ولتن كندسنا ولكن قالوا قولوا جدا ما شاء الله والرب فده ثم شاء فلان إيجنا إبل اللي فده جدا رواه أبو داود تقباس بسند صحيح سند كل تئن أبو داود تقباس يجتشو. وجاء عن إبراهيم النخعي را قبا فميجرا أنه إني يكره نجبة أنه إبراهيم ينكني يكره نجب وإبراهيم النخعي ينكني بيكتو تعبيرتو تارا نما أكان جبا نجتشو يكره نجبة أعوذ بالله رب ككد وبك سين اللي جتشو كان نجب سين تيف ربي ننتيف ما وبك سين اللي نجرم ويجوز نبقى أن يقول موجتشون بالله ربي ننتيك فما ربي تم غنفدا ثم بك إيغنا سين اللي جتشو قال نجد ويقول نجد أمس لولا الله وصو ربين فدي وصو ربين جراچو باتي ثم فلان إبلون جراچو باتي اللي نجد أمس osoo rabbiin jiraachuu baate summa fulaan eeganaa sababaadhaaf ebel osoo jiraachuu baate akkasni jetta walaa taquluu ammoo hin jedhina lawlallah wa fulaan osoo rabbii fi ebelu jiraachuu baate hin jedhina jedhe kanaaf akkasii
هذا وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.